زيتي كسابور كده عندي ماسكبة سلالة بينوانكا كده زيتي أكنا كسابة فتنية شو زين بواني ها تاني جوتشو كذان زيتي يتلمدون زيت وبيتلي كوني بيكم زيتي كان أمو yoo qabaattan kaan asirra dalagu asumarra jira zayitiin kun akkaan akka dalagamu yoo hin qabaatin immoo zayitii qabaatii maqabdan itti gootan gasheet kana dibadhaa jechuudha rifeensa kiyyatti kana rifeensatti dibadhaa jechuudha eegasii kanaan rifeensa laaka rifeensi kiyyanarraa bubuqqa'aa narraa ciccitaa narratti akka malee jajjabaatee akkana wal seeneetiin filaan hin seenuu jettan maaksii kana fayyadamaatii laalaa yeroo rifeensa dhiqachuuf gara shaawarii deemtan maaksii anamma dalagee kana jechuu dibadhaati daqiiqaa 30-40 kan caalle ofirra tursiisaa eegasii gara mana shaawarii seentanii dhiqattan inni argitan bu'aa warri keessaa rifeensi keessan isin hin filamne yeroo baay'ee waan kana itti dibaatii filaa torbaanitti lama fayyadama osoo shaawarii hin seeniin dura yookiin rifeensa xurii qaburratti adaan sammuu keessan immoo sirriitti maasaajii ittiin godha isumaanillee osoo inni isin jirre jiruyyuu ittiin fila xuriin xiqqoo isin tuttuquu danda'a haa ta'u garuu rifeensa keessaniif waan gaarii isinii fidee dhufa akka inni hin bubuqqaane dhibbatti akka rifeensa hin bubuqqaane akka rifeensi hin ciccinne akka inni godhu hin beeka maaliif ofirratti argeera waan ta'eef jechuudha garuu tokko rakkiin rifeensa humnaa ol laaffisa akka malee rifeensi akka laafu godha warri rifeensi keessan humnaa ol ekstiraa luuccaa ta'e firrii malee luuccaa gochuu danda'a warri rifeensi keessan diqqommoo jajjaba ta'e ni luuccessa so kanaaf ittiin filaa waan kanaan jechuun bubuqqa'iinsa ni dhaabaa wayita filtan immoo rifeensi keessan hedduun akka isinirraa hin yaane godha kireema fuulaa dalageessanis immoo irraa fayyadamaati bu'aa isaa naaf hima inshallah yeroo itti aanu irratti immoo waan kana fakkaatu kabiraa bareedaa wayitiin isin dhufa garuu viidiyoo haga xumuraatti ilaala wantoota ani itti fayyadame shunkurtii fayyadameera ruuza fayyadameera burtukaana qola isaa fayyadameera talbaa fayyadameera abishii fayyadameera so wantoota kanneen qabaachuu qabdanii yoo tokko keessaa hafillee immoo homaa baay'ee rakkoo hin qabu walitti inshallah bu'aa gaarii akka isin argattan mana yaadachiisin asii wayita'anii rifeensa kennaa fuula kennallee dhiisee waan biraattiin biizii ta'e jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Har'a waan rifeensa lallaaffisu dheeressu isinii dalaga tiriitmentii ufumaa kiyyaa dalagachaa jira. Yoo isin mul'isaa jechuudha akka dheeratu godha akka lallaaffatu godha akka hin ciccinnellee godha. Tiriitmentiidha lasaas goo walumaan alaalluuti. Dagaddeera gadan bakka amma booda ajandaa takkallee asirraa hin fiduyyuu waan fuulaa fi rifeensaa fi motivational speaker takka qofaan isinii fida kasi wayyu gidee maraa biizii ol godhu እና waan godhu kana keessa waan argattan itti dabalaa waan dhabdan immoo keessaa dhiisa itti dhihaadha maali isinii fakkaate amma waan haaraa takka goona kun xumaadha xumaan baay'atan mana keessanii ayyoon kanaan nama tumti mana keenyatti jechuudha amma maal faana barbaachisa seetan kuni talbaa daakamaadha jiraan illee ta'a talbaa daakamaadha jiraan illee ta'a nama daakamaa waan qabuuf daakamaa fayyadama talbaa bishaan danfisu takka lama su'aadii nama lamaa fi dalaga waan ta'eef afur shan gaha talbaadha suni eegana abishii jirtuudha gahayyuka abishiitti naqa naf
kun immoo ruuza okay ruuza akka mataan hin bubuqqaane godhataniif hidda mataa jabeessa fallaan itti akkas nama gahaa itti goon qola burtukaana viitaamin C jechuudha. Kam kaameraan kiyya bareedaa mee onni naa hinna komentii naa hinna waan an dalagu kanarratti kaameraa maalii waan takka sirreessinaan jechaa deema nyaatu wanni isin natti himtan jajjabeessa akkas goona achi booda hundee diimaa kana itti dabala hundee diimaa qoluma isaa kanatu dawaa guddaadha baay'ee cirutti na jamu sakka yoo cirtanis maa miti maa rakkoon qabu si yoo ciraattanis ganaa xumurarra waan itti dabalu jira sanis kan walumaan laallu taha itti danfisa haga inni jeela fidutti ni danfisnaa jechuu kun kaameraa itti buteessine mul'isa harku jirtanii miidhanfaa jira haga inni diqqoo jeela fidutti ni eeyinaa jechuudha kan akkanumatti haga inni jeela fidutti jechoota inni jeela fide isiniif harku jirtanii mihima furdateera akkana taatee jechuudha kuni asirra haa taa'u kana ni cufna kuni ilaa inni qabbanaahu akkas kun dhageettanimi akkas ilaa inni qabbanaahu wanni takka dalayna scrappii fuulaa takka illeen asumaan dalayna scrappii fuulaa ittiin dalagaa haga inni qabbanaahu jechuudha kanumarraa inni scrappii fuulaa dalagaa mee waan namni marti qabu warra maalidha wanni isin marti qabaachuu manaa dandeettan arcaa shumburaan qabdani arcaa shumburaa yookiin arcaa shumburaa fi roonni fayyadamu arcaa shumburaa fi safaa yookiin safaa fayyadamu safaa jechuun kana jechuudha safaa kanan fayyadamu maaliif shaaworii seenuuf waan ta'eef achumaan fuula kiyyaaf illee godhachuu qaba mee kireema qaama guutuu dibatan tokko inshaallah na eegaa boru isiniifin gadhiisa kireema qaama guutuu godhatan tokko isiniifin gadhiisa kan na eegaa kana akkana gootanii yogguu inni wanni jedhe kana yogguu inni qorree haga dibatan ga'e jechuudha yoo barbaadan daakaa yookiin immoo akkanuma keessaa cuunfaatii dibaddaa bismillah kana ka fuulaa dalaguutti hin jira hedduu gaariidha ni gaha kanumarraa hin akkami akka dalaydan isin mul'isa wantootaan fayyadamu keessaa yoo tokkollee hafe homaa rakkoo hin qabu ka hafe hin dhiiftanii safaan beekin jedhee yaada safaa jechuun kana safaa agan arcee shumburaadha yoon qabaatiin dhiisa kanuma safaa bicha fayyadamu kalaayi kamuu jechuudha kun bentonaayinii qabaan wannidha isin ka qabdan fayyadama kalaayi jettanii bittan taanaan ni jiraatuufi biyya kam keessattuu ni argama
fuula dibattaa akkamitti I have no any sense takkaillee hin qabu so an allergic hin qabu jechuudha kana. Amma isaa kana dhiqooma sirriitti akka hin qabbanoofnetti kanan dibattan fuula kanan dhimbiibdan kunum manaaf sirriitti hin gubaa ammarra dhimbiibuu danda'an hin guba waan ta'eef inni qabbanaa yaa'u dhimbiibuudha carqiidhaan dhimbiibaa carqiidhaan dhimbiibee qibaatii xiqqoo irra buusaa gasi sorry as bira kanarratti jechuu absuuda gurraacha dabalaashii bismillah takka lama sadii afur shan torbaan sunnaa gochuufiin torbeetti godhaa xabbitaa torba jechuudha absuuda gurraacha zayitii absuuda gurraacha fuulaaf hedduu gaariidha waan hundaafuu isin aynannaasiifuu gaariidha kana fuula dibattan kana mataa dibattan sa'a tokko boodan dhiqattan lachuu ofirraa jechuudha yaa'u kana isinii meemire ni dhimbiibdanii wanni biraan jiru kun geeffameera yoo viidiyoo isinii dheeressuun ta'een alatta jechuudha mataan ilallaaffisa hin dheeressallee hin bareechisa mataan akka malee bareechisa mee fayyadamaatii koottaanaa himaa faayidaa isaadha inshaallah faayidaa guddaa takka qaba jedhee yaada wanni keessaa hafee hin jiru so isinirraa fayyadamaa mi'anilleen jijjiirama arge isinii himaa yooni maashina juusii qabaattan itti daakaa deebisaati kanuma daakaa sirriitti ammallee daakaati akkasi dhabni keessaa baa sirriitti yoon qabaatiin immoo dhimbii faadhuma rakkoon qabu akka lachittuun taha kanammoo mukkiruuti baxaan bariif ነው fuula hedduu namaa qulqulleessa inni kun yaala እና yeroo itti aanutti kireema qaama guutuu nama addeessu wayitiniin kireemii jedhan tokko mee manatti isinii dalagaa ka amma keemikaala namni itti dabalu kana osoo hin ta'in ofii keessanii manatti hin addeessite jedhu nama gurraacha osoo hin ta'in namni qaamni namaa kun bifa godhata yeroo takka sanuma sirreessaadha malee nama gurraacha hin addeessu akkasiin naa qabadha okay እና ቪዲዮ ከየሞ ላይክ ጎዳና መዱ በረከና ገውና ጎዳ ሱናማናቲያ ረፈየደማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ